Sa'idooni baay'ee fuula isaa jechuudha yeroo ilaalamu dabbareeraan suuraa har'a gadhiisee baga geessan jedhee jechuudha. Baay'ee jechuun gammadaa miti silaa akkamitti gammadaa ta'a. Baay'ee tokko nama azzansiisa. Dubartoonni illee baay'ee rakkoo hin qabanii yeroo akkasii jechuun kan sirriitti irra caalatti dhaga'amu dhiiradha. Warra dhiiraatti dhaga'ama yeroo akkanaa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii isiniin jedha. Egaa suuraa Sa'idoo kana argee callisuu hin dandeenye jechuudha. Sa'idoo baga geesse Eid Mubaarak. Innaa hundumti keessanuu baga geessanii Eid Mubaarak hordoftoonni koo fayyoo jaalala. I miss you, I love you የጥንት የመሰረት እና Sa'idoon ayyaana qofaasaa Yemenitti dabarsee Sumayyaan qofaashii ijoollee faana ayyaana dabarsitee akkasuma Ayyuun illee qofaashii hundumtuu jechuudha akka man'ee simbiraa garaa faca'ee ayyaana kana dabarsin siniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu wanti isaayyuu dhuma kanarratti jechuun dhuma ta'ee jalqaba ta'ee ganaa jalqabu ta'ee fixan ta'ee isaa wanti isaa hin beekamu. Wanti amma booda kanaa ta'aa jiru kun baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha waa'een isaanii. Amma namoonni baay'een Sa'idoodhaaf yaada akkamii barreessu seetanii Amaariffaan jechuudha. Sa'idoo hin yaadattaa dur yeroo ayyaanaa simitiitii keessummaa mana keessaniyyuu gammachuudhaan keessummeessameetu gala ture. Ati garuu amma har'a si kaffa'ee jira jechuun sitti tolee hin jiru. Baay'ee sitti tolee hin jiru. Gaa'ela kee bareedaa sana keessaa baatee ijoolleen keetu yeroo kanas bira jiraatanii jedhanii isaan immoo itti abaabaasuu jedhamu tokko beektu namatti kakaasu. Bakka fakkeenyaaf namni tokko naa boo'u dhiisi bakka dhiisi yoo jedhan ittumaa namatti caala. Sa'idoo jechuudha akkas godhanii jala deemanii bisootitti kakkaasu jechuudha komantii barreessanii fi Amaariffaan. Ahiitu yeroo kana ijoolleen keessi bira jiraatanii ijoollee keetoo bira keessee yeroo kana osoo Sumayyaan Nigistaan si faana jiraatte akkasiin taatu turte jedhanii jala deemanii gaama bisootitti caalsisuu fe'anii Sa'idoodha waan isaan komantii barreessan Amaariffaa dhaqaa dubbisaan siniin jedha. Dhugumayyuu baay'ee tokko bisootiin namatti dhaga'ama. Yeroo qofummaan yeroo kam baay'inaan namatti dhaga'ama yeroo ayyaanaa tokko maal yeroo ayyaana ta'u yeroo baqqaa waan ta'e sagantaa wayii qopheeffatte maatiin kee dhabdu. Eebba kee irratti maatiin kee firri kee hin jiran yoo ta'e waan akkasii irratti baay'ee tokko nama aarsa. Guyyaan sunu guyyaa gammachuu keessa ittiin fakkaatu jechuudha. Innaa suuraa Sa'idoo immoo yeroo ilaaltan dhugumatti baqa fuulli isaa baay'ee gaddee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaa'u Raamadaana keessa Raamadaanni tuun dhumiin araaramtu Raamadaana wal faana tsoomtu jedhaa ture namni baay'een kunoo Raamadaanni ba'ee har'a ji'a meeqa. Erguma wanti kun jalqabeeyyuu har'a gara deemee waggaatti deemuuf natti fakkaata. Wanti isaa jechuudha xumuramuus hin didee araaramuus hin didee amma hundi isaaniiyyuu dhiisanii callisanii Sumayyaan isin dhiistee Sa'idoonis jechuun waan tokko yaaltee yoo si dadhabsiisu koo bakka abdii kutatta jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha asiin jedhee Sa'idoo nama karaa kana yaalee hin dadhabee karaa tokko yaalee hin dadhabee dhuma kanarra immoo aslachinna adkaamii jedhama waan akkasii jechuudha. Aslachinna adkaamii bakka nuffisiisaa fi dadhabsiisa yaada itti dhufe jechuudha. Waa'ee mucaatti fidde inni immoo saduraa ol jechuudha. Waanuma kan isaan taane waanuma kanatu abdii isa kutachiisee iyyuu natti fakkaata waa'een kana siruma abdii isa kutachiiseetu callisee kun ammuma duraallee asin gahee achin gahee
asiin baheen jira Sumayyaa akkasii isuma jedhu niise siruma ishee dhiisee jechuudha abdii kutate baay'ee nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf as gidduutti ijoollee isaanii hiyyoomsanii jechuudha. Abbaa osoo qabu abbaa irraa dhorkamee abbaan akkan agarre godhamee dhugaa cubbuun kun eenyuun qabatanii yaaddu isin dhugaa dubbachuudhaaf cubbuu ijoollee kun eenyuun qaba. Na ayyaana kana kan gammadanii ijoolleenis abbaa isaanii faana mana isaaniitti oolanii kun ammallee itoon araaramii itoo waliin argii itoo ijoollee isaanii argin ammas darbee isiniin jedhaa ga'a. Du'aayi godhaa fi garuu namni waggaa meeqattuu wal argaa wal dhabeeyyuu barbaachaan miidiyaa irratti abbaa isaa barbaade haadha isaa barbaade obboleettii isaa obboleessa isaa barbaade miidiyaadhaan hin argata. Isaan kun garuu utuma jiranii wal dhabanii ijaaf adaamii kan jedhamu tokko ta'anii jechuudha. Utuma jiranii lamaanuu wal arguu hin barbaadanii. Lamaanuu otoo hin taane Sumayyaatu arguu hin barbaadu. Sumayyaatu arguu hin barbaadu malee Sa'iidoon immoo du'ee kee kufee kee kunoo arguun miti kan inni asiin bahee achiin baharu ijoollee arguu fi asiin bahee achiin baha. Garuu kana hundumaa xiqqoo ishee osoo dhiiste isheen amma kan hin jedhu koomantii isaanii keessaa wanti garaana nyaate dhugumayyuu na jechisiise. Isaan amma kana dhaqanii Sumayyaa jalatti barreessuu qabu malee Sa'iidoo jalattiyyuu barreessuu hin qaban. Maal jedhanii jireenyi biyyi lafaa kuni kan tuudha kunoo amma mul'atanii amma dhabamanidha ijoollee keetu obbira gootee bareedaadha jedhanii isa jalatti barreessu. Dhugumeen sanan deeggar jireenyi biyyi lafaa kan tuudha amma jirta amma hin jirtu wabiin qabdu ati amma bor darbitee jiraachuudhaafu isa boriin beektu waan ta'eef har'umatti waan gaarii jechuudha. Kana garuu kana isaan kan barreessuu qaban eessatti seetan Sumayyaa jalattidha. Dhaqanii waan akkasii Sumayyaa jalatti barreessuu qabu. Dhiisimee Sumayyaa waan hundumaayyuu dhiisimee jiruun biyya lafaa kuni akka libsuu ijaatii amma osoo jiranii amma hin jiramudha. Baqqaatuma dhiistee ijoollee kana abbaa isaanii faana wal agarsiistee osoo isheedhaan jedhanii isheedhaaf gorsi kun isheedhaaf. Sa'iidoon immoo ijoollee koo bira godhaa ijoollee koon argadhee kunoo Yamanirraa Finfinnee Gondarii Gojjamii itoo jedhu amma kunoo dadhabnaan ofiisaayyuu callise. Isaan garuu as itti gargashanii isoo ijoollee amma Sa'iidoon maal balleesses keessattuu ijoollee kee bira goote jiruun biyya lafaa kan tuudha amma jirama amma hin jiramu kan jedhan amma Sa'iidoon maal balleesse. Sa'iidoon ijoollee koo bira godhu jedheera. Sa'iidoon barbaaduu dhiiseera. Moo maalidha waan hundumaa nama ilaallatu dhiisanii Sa'iidoomatti fidu. Kan amma Sumayyaadha sharshar go'anii hundi isaanii too barreessanii isheen dubbii isaanii fudhatti. Komantii isaaniis yaada isaaniis hin dhageessi waan ta'eef dhugumayyuu jiruun biyya lafaa kanaa hoo amma jirama amma hin jiramu oon dhiise waa'ee makanaa osoo dhiise ijoolleen koo abbaa isaanii arganii too jettee dhiiste dhugaa waan hundumtuu lafa ta'e hin araaramu. Gaafa namni dhiisu koo namaa wal qixxaata garuu kan isaanii kun baay'ee na dhibe na aarses na dhibbises.